Malako rakisana abdandeze jalena kodugo jalena ko chupuko rakese jalena kinaraz alake narasa molma ketu Getachuun jedhama anan jiradhu kana keessan jira as waldaa kanatti immoo deddeebaan ture waldaa kana keessatti utuu waaqeffannu akkuma sagantaa guyyaa har'aa kana jechaadha karaa raajii natti dubbatame wanta na raawwatame sinitti ibsuu barbaada akkuma dura dubbadhetti naannoo 2014 keessa sagantaa akkuma har'aa kana tajaajilama dhufeen ture achi karaa raajii keenya ati ka'een jedhee raajiini annan ka'ee wa'ati 2015 ji'a tasaas keessa wanti si raawwatame tokko jira ifa guddaan ija mataa kee irratti argaa jedhe akkuma ji'ame akkuma dubbatame madrakii kanarraati guyyaa isaa irras hin darbine itti sin dabalamne gaafa tasaas bultii 15 hojiin argadhe hojii qabuun ture duraanii bara dheerammoo hin arganne immoo hojii akkuma natti dubbatame madrakii kanarraati amaneen fudhadhe amanee akkuma fudhadhe laphee kolaalee waaqayyoo gaafa tasaas bultii 15 naa raawwatan kanaafan sinitti dhugaa ba'uu barbaadeera mee kanaaf waaqayyoo naa galateeffadha. Waaqayyo se dubbatee raawwatu forfina naannoo ammallee walitti dhibuun akka ta'e. Waaqayyo yeroo isaa guyyaa isaa utuu wal qoodiin yeroo isaatti guyyaa isaatti nama raawwata. Isa kanaaf forfina gooftaadhaaf naannoo ammallee dabalee.